warahmatullahi wabarakatuh. Buleewwan kiyya jirra jirtu isiniin jechaadha. Buleewwan kiyya akkam fayyaa keessanii nagaadha jajjabaattu akkam jirtan nagaa keessanii jirra buleewwan kiyya. Buleewwan kiyya arras aappii ajaa'ibaatiin isinii qabadhee dhufe. Buleewwan kiyya gaa hundi keessan subscribe laa'ikii naaf gochuu hin dagatina. Warri tiktoka jala jirtan profaayilii tiktoka jalaan seentanii yuutuubii kee subscribe naaf godhuu hin dagatina. Buleewwan kiyya awwal malee hin qabnu osoo cal jettanii bira darbuu hin taane buleewwan kiyya. Wanni tokko wanni isinirraa irratu hin jiru anaaf faayidaadha immoo warra wal faayidurraa rabbii nuuf haa godhu nu haa godhu. Kanaafuu buleewwan kiyya tiktokii kiyya jalaan seentanii profaayilii yuutuubiidhaatiin subscribe naaf gochuu hin dagatina buleewwan kiyya hundi keessan. Wanni tokko wanni isinirraa irratu hin jiru rabbiin umrii isin yaa dheeressu. Rabbii waan barbaadan hunda yaada keessan galmaan rabbiin isiniif haa ga'u. Buleewwan kiyya har'a kan isin qabadhee dhufe aappii zeenii akka ajaa'ibatti isinii dalagu. Aappii kana ni beektanii garuu aappiin badee ture jechuudha. Update tahee dhufe jechuudha. Kanaafuu aappiin kun isa kamiyyuu keessan hin oolu aappiin isa kana jechuudha buleewwan kiyya. Aappiin isa kana isaan qalamarra isinii kaahee aappii gadi buufadhaatti itti fayyadamaadha. Aappiin isa kana. Aappiin kun immoo Pileestoora keessaan argamu. Pileestoora keessaa hin dalagu jechuudha. Telegiraama kiyya liinkii isiniif hin kaa jechuudha. Yuutuubii jala liinkii isaadhaa tuttanii seentanii buufatuu dandeessanii. Waan akkasiiti hin dagatinaan isiniin jedhu buleewwan kiyya. Liinkii isiniif hin kaa jecha telegiraamii kiyya jala akira jira jechuudha. Kan guyyaa har'a isiniif kaahee jechuudha aappiin kun. Hayyee akkasii buleewwan kiyya aappii kana ni seenna akka gadi buufattaniin jechuudha. Aappiin hedduu ta'aaban qabu. Aappiin akka ajaa'ibatti isiniif dalaga. Akkanatti yeroo inni isinii dhufe buleewwan kiyya arabiidha waan ta'eef isin bakka kana seentan jechuudha. Isa kana irratti rukuttanii abdeetii yeroo duraadha abdeetii isin gaafate abdeetiin silaa isa kanaa ni beektan jeetii yaada. Abdeetii ni cuqaafna jechuudha. Abdeetii cuqaafne ni eegganna jechaadha haga inni nu dhufu. Saniin booda isiniin baanu tana tuquu hin dagatina jechuu isii tana. Saniin booda buleewwan kiyya aappiin abdeet ofiif taha jechuudha gartee. Saniin booda buleewwan kiyya aappiin akka ajaa'ibaa kanatti dalaga. Wanni isin rakkisu tokkollee hin jiru jechuudha. Aappii waa hedduu dalagaa ja'anii garuu ani ja'anii malee ani kijibee isiniif dalaga hin jiru jechuudha. Akkuma asirratti agartan kana waa hedduutu keessa jira jechuudha gartee aappii gosa hedduutu as keessa jira. Maali zeenii jawwii mobaayilii waa hedduutu as keessa jira. Kanaafuu isin yoo isiniif dalage irra kaadhaatii itti ilaaladhaan isiniin jedhu buleewwan kiyya. Hayyee buleewwan kiyya ani amma zeenii haa filadhu jechuudha. Zeenii filadha. Zeenii haa filadhu. Hayyee buleewwan kiyya ani zeenii filadheetiin jira jechuudha. Yuutuuba keessa seenee zeenii firii jawwii kan jiru jechuudha. Jawwii firii kan jiru yoo filattan akka ajaa'ibatti isinii dalaga ni agartan jetii yaada. Salaamu alaikum.